an kan hin jedhume namni biyya ormaa keessa jiraatee waggaa 3 biyya ormaa keessa jiraatee guyyaa tokko dhalli namaa gammada miti. Guyyaa tokko utuu keessi isaa gammachuun argatiin utuu keessi isaa gadduu irra keessa isaadhaan gammadaa fakkaatee kolfii taphatee nama gadda tokko hin qabne fakkaatu namni akka kootii hin jiraa lafuma kanarra. Ani erga biyyaa bahee waggaa 3dha. Garuu guyyaa tokkoof gammachuu hin qabu. Guyyaa tokkoof sammuun koo boqonnaa argatee hin beeku. Alhamdulillah. Garuu immoo guyyaa tokkoof nama gaddu fakkaadhee hin beeku. Maaliif kaayyoo waan hin qabuuf kaayyoo koo sana galmaan ga'uuf kan tattaafadha malee gaddi koo sunatti hin dhaga'amu. Yeroo hundaa gammadaa fakkaata. Alhamdulillah. Garuu immoo gubataadha keessi koo. Tokko nama itti baasee madhullee hin qabu rabbii koo malee jechuudha. Tokko hiriyaatti matu qaba. Tokko obboleettiitti matu qaba. Kan obboleettii singa boonlaayinii kanarraa qofaa makoodha akkuma na argitan. Namni na jibbee osoo hin taane alhamdulillah jaalala namaa nan qaba. Garuu immoo gubaa koo namatti baasee ni madhu. Si galee nama bara kana keessa yooti haala kee dhiphina kee yootitti mattee hiriyaa kooti jettee dabarsee har'a si waliin ture bor immoo dabarsee silaata. Kanaafuu an nama gameen wajjin waliin gala garuu hiriyaa tokko hin qabu. Sababiin isaa hiriyaan bara kanaa fakkeessituudha ratteeyyuu. Tokko maatii isaatti matee jiraata rakkina isaa gubaama osoo dhugaanuma rakkayee tokko maatii isaatiif qooda. Kan sagalee haadha kootiyyuu yoo baay'ate ji'a 3-4 yeroo tokko nagaa. Namni akka koo jirtu namni akka koo kana hundaa hojjetanii jiraatanii jirtu garuu gammadaa fakkaattanii ta'u keessan dhumaa ta'u hin jirtu. Garuu gaafa immoo kaayyoo koon galmaan ga'a jettanii waan hundumaa ciniinnattanii deemtan wanti hundumtiyyuu immoo bakka of gataama dhufa miira dadhabbiinsa wa'ii of jibbisiisuu hanga sadarkaa du'a hawwisiisuutti nama geessisa. Namoonni akka koo yoo jiraattan anillee akkuma keessan qofaadha. Rabbii tokkicha malee. Kan inni itti madhus, kan inni ittiin mari'adhus hin qabu. Maatirraa fagoodha. Sagalee jiraa dhaga'uun irratti ulfaata. Obboleettiin qabu, obboleessa qabu onlaayinii kanarraa. Hiriyootuma koo warruma waliin kolfee taphadhu kan darbe. Naman garaa koodhe kan inni itti madhu kan hin qabu. Tokkicha uumaa koo qofaadha. Garuu al tokko haalonni keessa jiraatan baay'ee namatti ulfaata. Sadarkaa hirmijaa ofirratti fudhachuu nama geessisa. Namoonni akka koo yoo jiraatani obsa guyyaan tokko hin jira. Guyyaa gaafa abdii kutattanii tanu kan abdii isinitti tolu guyyaan tokko immoo ifa hin ba'a. Obsa qabaadha. Anaafillee akkasuma akka rabbiin obsa naa kennu rabbiin naa kadhadha. Obboloota koo sinan jaalladha. Takkaa ergan biyya ormaa dhufee gammadee hin beeku. Namni akka kiyyaa jirtu laata jettee obboleettiin keenya tokko. Waan baay'ee garaa nama nyaatu, seenaa baay'ee garaa nama nyaatu jechuudha. Dhugaa dubbachuudha fi hedduu nama gaddisiisa. Jireenyi biyya ormaa gammachuun qabdu yoomillee obboleetti koo. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu an obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo isin jecha. Egaa warroonni chaanala kiyyaaf immoo haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'ee warra ta'aa jirtanis galatoomaa isin jechuu barbaada. Egaa akkuma viidiyoo jalqaba irratti dhaggeeffattanitti obboleettiin keenya tokko akkuma ana akkuma isin biyya ormaa keessa dalagdee odoo dalagduu guyyaa takka ergan biyya ormaatii dhufee waggaa 3 kana keessatti immoo takkaa gammadee hin beeku. Akkasumas nama rakkina itti madhuun qabu jette.
anuma bichaadha moo isinillee isinitti tolee jira biyyi kun isin gammachiisee jira jettee gaafii nu gaafatte. Akkasuma immoo irraa illee waa barachuu dandeessu. Anis immoo obboleettii keenya kana gorsa xiqqoon qaba. Wanta biyya ormaa keessatti wanti nama hin muudannes hin jiru, nama hin goones hin jiru, kan garaan nama hin bannes hin jiru jechuudha. Maaliif biyya ormaa kana keessatti namni gammachuudhaan jiraatu hin jiru. Namni gammadee guyyaa tokkotti tolee namni gammachuudhaan jiraatu hin jiru jechuudha. Maaliif hunduma keenya obboleettii koo hunduma keenya jechuudha. Maaliif waan akkuma ati jette waan kaayyoo qabu fan obsee dabarsaa garuu guyyaa takka gaddeetis hin beeku jette. Garuu gammachuun qabu garuu fuula kiyya yoo ilaalan waan gammadu fakkaata jette. Hunduma keenya sani lubboota. Hunduma keenya obboleettii koo namni biyya kana keessatti gammachuu qabu hin jiru. Garuu fuulli isaa keenya gubbaa kana yoo nu ilaalan yoo kolfinu keessi keenyas waanuma akkasitti gammachuu qabutti fakkaachuu danda'a. Garuu miti. Maaliif akkaataatti jiru akkaataatti bulu nuti beeka waan ta'eef. Kanaaf jireenyi biyya ormaa baay'ee nama gammachiisu ormaa galatti nama gammachiistudha. Bakka hunduma keenya lubbuu nama tokko lamaa miti. Yoo mullee nama gammachiistu jireenyi bicha yoo namatti toleyyuu nama gammachiistu jireenyi akka biyya keetiiti miti. Maaliif biyya ofii jechuun haadha. Biyya ofii haadha. Kanaaf kan haadha ofii namaa ga'u jiru. Biyya ormaa immoo haadha ormaatii jechuudha. Kanaaf haadha ormaa sanirra immoo biyyuma keenya sanuu. Kanaaf biyyi keetii fi haati kee tokko jechuudha. Akkasuma immoo haati ormaatii fi biyya ormaallee tokko. Kanaaf garaagarummaa isaa iddoo kana lamaanii jechuudha. Maaliif haati ofiitii fi haati ormaa hin beekta waan isheen nama gootu. Osoo haadha kee taate gaafa dadhabdee ciisuu dandeessi. Garuu haati ormaa dadhabdee hin beektu hojjedhu malee. Kanaaf garaagarummaan kanamaaf immoo obboleettii koo hunduma keenyatu gammachuu hin qabnu. Takka gammannee hin beeknu. Hunduma keenya warri ati waggaa 3 jettaa warri keessa turreeyyuu hin qabnu gammachuu jechuudha. Garuu obsa qabna. Waaqayyoon obsa nu kennee obsineetuma dalagachaa jirra siin jenna obboleettii koo. Kanaaf immoo obsa qabaachuu qabdan. Keessattuu ijoolleen amma haarawaa dhuftan kun sirriitti obsa godhadhaa. Obsa qabaadhaa. Gaafa obsa qabaattanii waan guddaatti bahuu dandeessa waan ta'eef obsi baay'ee nama barbaachisa. Dhugaa siin jedha. Kan akka obsaa waan baay'ee si barbaachisu hin jiru. Obsi iddoo guddaa sadarkaa guddaadha si ga'a jechuudha. Beektanii sadarkaa guddaadha nama ga'a. Gaafa obsa qabaatte iddoo guddaa ga'uu geessaa jechuudha. Gaafa obsa hin qabne immoo iddoo guddaa ga'uu hin qabdu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf obsa siin barbaachisaa. Biyya ormaa obsa nama barbaachiste. Kanaaf obboleettii koo obsi amshirii homaa muteen darba waan ta'eef obsiitii dalagadhu. Hunduma keenya waan ta'eef baafnee dubbannu malee ol baafannee hin himnu malee hundumti keenya iyyuu gammachuu hin qabnu. Nuti erga takka biyyaa baane gammachuu takka iyyuu guyyaa takka argannee hin beeknu yookiin immoo gammannee hin beeknu jechuudha. Garuu fuulli keenya gammadaa fakkaata yoo kolfinee yoo taphannu jechuudha. Garuu keessi keenya akkas nutti gammadee hin jiru jechuudha. Maaliif haadha ormaa bira jirra waan ta'eef hin ta'eefi jechuudha. Mana namaa jirra waan ta'eef. Innaa akkasisiniin jedha. Viidiyoo tanarraa waa hin barattu jedheeti yaada. Obboleettii koo isa sumaanii abshirii homaa miti obsii dalagadhu waaqayyo si wajjin yaa ta'u sin jedha. Akkasuma obboleeta koo hundumti keessaniyyuu obsaa dalagadha. Keessattuu ijoollee haarawaa dhuftan kun sirriitti obsaa dalagadha. Sirriitti obsa sin barbaachisa. Maaliif nama obseetu obsaatu aannan goromsaa dhugamuu maal jedhu akkasanii nama obseetu waan guddaattis bahuu danda'a waan ta'eef obsaati dalagadhaa. Yaa'u namni nama aarsuu miti si aarsaa biyya ormaa kana keessatti riiba dhabdaa ajajaa sitti guddataa namni si ajajuu hedduutu jira. Waan baay'eetu jira biyya kana keessa. Garuu immoo maal gochuu qabdanii obsuu qabdanii jechuudha. Obsaan dabarsita gaafa san immoo gaafa tokko har'a sitti dukkanaa'ullee boru si ifuuf deema waan ta'eef. Kanaaf akkasitti dabarsaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Isa kana dhaamsi kiyyaa warri immoo chaanala kiyyaa faaraa taasisan sabskiraayib gochuun maamila keenya ta'aa kottaa buna dhugaa illee isiniin jedha. Baay'ee isiniin jaaladha.